Booni mataa durbaa ishee jedhamtu waa malee abdii kutattee kana jecha kana ofirratti murteessine dhugaa dubbachuuti. Booni nama abdii kutattu miti ture. Kanaaf wanta abdii ishee kutachiisee bakka kana booddee anaanii du'a qofaa jettee poosti gootetti karaa miidiyaa ishee jechuudha. Kanaaf warroonni isheetti dhiyoo jirtan dhugaa dubbachuuf obboleettii kana qaqqaba. Yoo pirankis ta'e yoo qoosafis ta'e yoo dhugaa dubbattes ta'e obboleettii kana lafa isheen jirtutti warroonni isheetti dhiyoo jirtan qaqqaba. Lubbuu ishee oolchaa karaa miidiyaa ishee an kana booda naga'eera hojjedheera sii jette. Mucaan kun dhugaa dubbachuu fi namni ishee wallaalee hin jiru jechuudha. Jecha akkasii immoo dubbattee hin beektu. Jireenyi lafa kanarraa silas yeroo tokko gammachuu yeroo tokko gaddadha. Kanaafuu jireenyi lafa kanarraa nama kamiifuu darabaadha. Namni kamuu itti tolee kan jiraatu hin jiru. Maaliif yeroo tokko yoo sii ta'e yeroo tokko immoo siif hin ta'u. Maaliif kuni bakka amaluma lafa biyya kanaati amaluma jireenya lafa kanaati waan ta'eef obsanii keessa dhaabachuun waaqayyoon immoo kadhachuudha malee dhugaa dubbachuu fi nama kamiyyuu namni itti tolee jiraatu hin jiru jechuudha. Bakka obsanii waaqayyoon ofii kadhachuudha malee wanti godhamu hin jiru. Abdiis nama kutachiisuu hin dhiisu. Kanaafuu booniin waa malee abdii hin kutanne. Warroonni isheetti dhiyoo jirtan lubbuu ishee baraaraa lubbuu ishee qaqqaba. Maaliif gaafa nam tokko miidhame yookaan nam tokko du'e suura poosti gochuun gatii hin qabu. Kanaafuu hamma jirrutti walaa gargaarru. Maaliif nam tokko yoo jiraate faayidaa qaba malee nam tokko yoo du'e yookaan yoo miidhame gatii nama kamiifuu hin qabu jechuudha. Maaliif bakka nama sanii bu'ee namni jiraatu hin jiru waan ta'eef namni kamuu mataa isaatiif jiraata waan ta'eef kanaaf adaraa keessan booniin mucaa cimtuudha dhugaa dubbachuuf mucaa cimtuudha. Kanaafuu namni isheetti dhiyoo jirtan adaraa namummaa isinitti haa dhaga'amu. Jaalala ishees kan qabdan jibba ishees kan qabdan lubbuu ishee oolchaa lubbuu ishee baraara. Abbaan manaa ishee illee yoo hin jiru ta'e dhugaa dubbachuuf maaliif nama gaddisiisa kan isheen dubbattee jechuudha. Funyoo immoo baattee jirti harkatti dhugaa dubbachuuf namni mucaa kana wallaalee hin jiru. Qoosaa isheetti namni ittiin hin haasofne hin jiru jechuudha. Kanaaf akka namummaatti akka lammii tokkootti ishee gargaara. Maaliif lubbuun kun haa jiraattu. Seexanni abdii nama kutachiisuu dandeessi. Maaliif bakka hojii seexanaa silayyuu nama akka of balleessaniif waan ta'eef nama miidhuudha waan ta'eef kanaafuu mucaan kun waan isheen abdii kutatte hin beeknu. Kanaafuu ishee qaqqaba funyoon baattee jirti dhugaa dubbachuuf. Maaliif waa malee namni ofitti murteessu yeroo abdii kutatu waa malee namni funyoommoon baatu adaraa keessan adaraa namummaa mucaa kana qaqqaba warri isheetti dhiyoo jirtanis niin jedhaa kun dhaamsa kooti.